Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shema kabajamoo hordoftoota keenya irra deebiin baganagaan dhuftan, baganagaan deebitan isiniin jedha. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa eessaa kaanee as geenyee gaaffii jettu sana quubsam deebisuudhaaf jalqalleessaa qumbii hangafa qabsaa'otaa barbaannee waan ofii keessaa qooda fudhatan qabsoo ofii gaggeessaa turan qabsaa'ota isaan waliin turan rakkoolee qabsoo isaan mudatee fi injifannoo argataman maraa'u nuun qoddatanii jiran egaa kurfii saglan amma dura tamsaasne maraa'u dhaggeeffatanii hordoftanii jirtu ka jedhu abdii kooti warra hin dhaggeeffanneef warra hin caqasneef illee daddabarsaa jirtan ka jedhu gaa imaanaa ani isinitti dhiise egaa sagantaalee akkanaa kana daddabarsinu hubannoonni keenya injifannoon qabsoo bilisummaa Oromiyaati argaman injifannoo jaallan qaqqaalii akka sheexalleessaa qumbiitii fi hedduun amma lubbuun hin jirre of wareeganii argaman kun ammallee hidda isaa gadi hin fageessine warri uummanni biyya sana keessa indigenous ta'e sun mirganne argate sanarraa gammachuu hin qabne suutaan mirgoota kanarraa sharafaa akka ijoolleen magaalaa dubbattutti suutaan buloonarraa hiikuu jiranii kanaaf erga guyyaan darbee booda gaabburraa ammarraa dammaqanii mirga argame kana tiksaa kan hanqatame guuttachuu fi tattaaffii gochuun barbaachisaa kanaaf seenaa kaleessaa barachuun nama hundaafuu faayidaa qaba ka jedhu abdiin qaba. Egaa kurfii maayyii kanatti soo isin dabarsin dura namoota qabsaa'ota hangafaa jaallan garaagaraa sababa adda addaatiin adda walirraa turre akka deebinee wal qunnamne sagantaa kanallee qopheessu warri gargaartan marti keessanuu barakaa argadhaa warri buna naa affeertanis egaa kunoo buna dhuguuttiin jira akka durii sana xiqqoo mummugaan jiru dammaqqiidhaan sagantaa kana gaggeessaa jira kanaaf isiniif barakaa argadhaa horaa bulaa isiniin jedha. Egaa sagantaa maayyii kana akkuma sagantaa kana dura darbee sana sheexalleessaa waliin gaaffii garaagaraa isaaniif dhiyeesse deebiilee isaan kennan yaada isaan qaban irratti hundaa'a jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafadhaa turtii gaarii. Takkitti waanuma amma warra shinnigaa sanaa waliin qulleeffachuu ka barbaannu yeroo dabrillee maqaa dhuftanii nama takka isaan irraa hafe ka karaa agarsiisuun jettanii Muhammad Suleemaan wanti sun miseensa dhaabaati moo uummata keessaa akkamiin isaan waliin bobba'ee achi booda akkam ta'e jira lubbuun. Gaarii. Jechaan Muhammad Suleemaan kuni Oromoo bahaa keessaa gosa anniyyaati jechuudha. Anniyya amma harargee beektaa ilmaan nama sadiiti. Kan eegasii waa dhufee heddummaatee gale malee. Ilmaan Morowwaa Qalloo Humbanna. Harargeen ilmaan sadeen kana bareentu nama shan dhalee shaneen keessaa sadeessanii jiraachaa harargee. Kanaaf gosa anniyyaati. Egaa Humbanna jechuun Humbanna nama tokko dhalee anniyya dhalee. Akkasi Muhammad Suleemaan gosaaf akkasii uummata nagaatti ture uummata bal'aa. Gaafa deeman kana namni humna achi dura maal ta'e billisaa wajji gaafa 79 deemee Hargeysa dhaqee turee galee yoo achirraa galee jiru namni kun karaas beekaa warra Soomallee wal beekuun oolu jedhanii isaa godhanii jabaadhu jedhanii gallakkisan waliin deeme akkasii qopheessanii naannoon amma laga Raambisi dhiyaattu kana lagni Raambis gara dhiyaatiin oborraadha. Gama bahaatiin lagi Raambisirraa gara bahaatiin gaara mul'ataati. Lafti tun wal biraa naannoo bobbaa teenyaa ture. Achi asii ka'ee egaa inni gara gaara mul'ataatiin jira. Kanii deeman. Warri geggeessuus ni jira. Achirraa ka'ee hanga amma lafti goggoo keessa bahanii rigaata qumbii dhaqanii qumbiin gaa diidaa guddaa bal'aa amma gaxaanu waa lafti amma uummanni Oromoo yookaan irra qubatu hanga gama ogaatee aanee achiin ga'anii warra biraa deebi'ee jira. Jarri akkasii yaa'anii mucaa tokko jira kan suba ta'uuf eegana
jala ijoollee bara marra namichi Soomalii deemu goraan inni illee wajjin deeme jarri achii kaanii amma deeman kun birraa kaanii nama godhanii fi fiiqiin hogguu guyyaa afur moo kana deeman naannoo Dhagaxmadoob jedhama. Ona jecha waradaa jechaadha. Ona Dhagaxmadoob kana yoo dhaqan warra Ogaaden jabhaan Soomalii galbeetuun hedduu beekta. Ogaaden namni wanti gosaan ijaaramte warri Soomalii sun warreen Ogaaden akka jiruun kutaa waraanaa guddaa xuufaan jedhan jalatti hiriiranii achi jira. Kanarra dhufnaan amma jara akkasitti maali qubsiisaniituma waliin haasa'an. Kanaaf eegas booda gara ajjeessaa murteessitanii Mahammad Suleyman dura inni ummata waraanaas miseensaas miti gaa ummanni keenya hundinuu deeggaruma keenya akkasii jecha. Eegan akkam ta'e hajuufi isa hogguu jara gatan akka ta'u dhabee firraa rakkatee qaanfateef deebi'eef duuba. Eessa deebi'e gargalaa ol deebi'ee ganda dhufee namni gandi isaa kun naannuma bobbaa keenyaati. Hin himne achumaan cal je'ee taa'e. Yoo taa'u maal godharree amma dhagayanii yaaman. Abaa fi taa'anii yaamanii taa'anii akkamitti dhufteetti himini namoota akkasii kan amaanaa si kennu namoota jaboo akkasii maaliif itti himin janiini maayii irratti gaalii ajjeesa murteessanii. Isaan immoo ajjeese jechaan dhaabamaa ajjeese gaa. Murtii irratti dabarsanii innis du'ee jecha akkas. Barakaa argadhaa sheekaa namni taa'u kun waa hedduu laaftutti fakkaata. Achi booda hireen argamee bara chaartaraas haa ta'uu isan dura bakka warri kun jaallan kun itti wareegaman arguuf beekuuf tattaaffiin godhame jira gama dhaabaatiin. Akka mijjooyne jechuun lafa qoratanii ni beekanii. Waan mijjaawaatiin beekte amma warri Soomalii kun daangaa achi irraa kaasee gomes jabuutii achi irraa ka'ee akkanuma warri hanqa keenyattu warri gama daangaa aanu diinni wanni keessatti uumee isaan kana qopheessee jiru akka Oromootti diinatan. Karaa isaan keessan baanedha. Keessatti warri Ogaaden hanqa irrattu olola yoo ofanillee gartee amma miidiyaa yuutuubii tana jirame warri Oromoo arrabsee akka dhabamtu jiru isaanuma guddaan. Ogaaden kun lafa Oromoo irraa kaasa. Lafa hedduu irraa kaasanii oofaa fi tura babal'ifataa jiran. Kanaaf jarri kuni bifa dhaabaatiin namni deemee horatuu danda'u hin jiru. Gabaabduutti hambaa. Warri gaxaanu Soomalii kana yoo nama haraa ummata biyyaatiin ta'e akka amma afaan dabrisanitti ummata inni yaasaniif Ogaaden wali aanu kun hedduu wal beekanii nama godhanii fi deeman malee saniif nuti ammoo ani bakka san bira baane malee gaafsa waan dirqama biraatiif deemnuuf laaluu hin dandeenye shinigga bakka jaansani namni dhagee harkeen jiru garuu bakki akkas jedhamtii jecha naannoon isiidha. Magaalaan akkuma reefu jetti yookaan onni magaalaa sanii Dhagaxmadoob jedhanii dhagaa gurraacha jechuudha. Akkasii jecha waan tolchanii hin qoranne jecha warri dhaabaa waan qoratuu hin dandeenye dhaquu hin dandeenye. Ayyee naa gala. Mee amma immoo xiqqoo uummatattinis hin deebisaa. Namni gariin sheekni warra aaniyyaa keessaa warra bebbeekamoo ta'an warra qabsoo kana gumaachan isaan irraallee seenaan isaanii guddoon dubbatamuu haa sheekni nuu dubbatan jedhanii natti dhaamanii kas hin beektan ulamaa yaa ta'uu nama bebbeekamoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi qabsoo Oromoo ummatumaaf warra qooda gurguddaa gumaachaa turan kas hin yaadattan yoo jiraate. Jaani ha qabsoo qooda gurguddaa kennaa turan moo kan akka diinni faana ajjeese yookaan wareegaman jecha moo akkamiin? Mee lamaanuu hayya warra bebbeekamoo kan diinni jibbee ofirraa isaanirra bobba'ee kammoo suduudhaan dhaabaa fi qabsoofillee gumaacha gurguddaa godhan mee lamaanuu uummata biyyaati.
amma an gabaabdutti akkaan jirutti naannoon amma Harargeedhaa keessattuu gaafa yeroo hamallee uummanni Oromoodhaa niyya qofaa miti. Karaan 70 meeqarraa kaanee mooraan jiddugaleessaa keessa turten konyaa Oborraati jecha. Konyaan Oborraa kun malkaa bal'oo jedhama. Naannoo gadi bakka itti dhaladhe. Naannoo kana. Warreen naannoo kanaa hundinuu wanni malkaa bal'oo jedhamu kun warra qabsoo qooda kennaa ture uummanni keenya. Hundinuu qusannaa malee kawaree gama kafalee waan tokko godhaa ture. Karaan achee oguu baatee gara anniyyaatis akkasuma. Hanga dhihoo sanattuu qabsoon tun gaafa silaa dhabamtullee dhabamuu dhoorkee ni uummanni boba'aa fi jala kaayyatanii dhaaba kana dhoksanii as hanga jaartarraatti hin ga'ine uummata sani. Maaliif eega naannoo sanatti diinni fuula deeffatee as keessaa baase kaambii guddoo baase annii keessa turte jechuudha. Eenyoomi as 1981 umarraa kaasee hanga 1997 1981 akkasii 1981 irraa hanga 1997 naannoo anniyyaatti turte. Uummanni kun waan qabsoo ofiin godhin hin qaban. Qabeenyi isaanii irra guddaan tiifatteedha. Namni horii xiqqaatu horii 5 kennin hin jiru. Horii guddaa bobbooqan 5 qabsoof tanaaf. Mata matatti uummanni qabsoof kennaa turani. Wareegama akkasii dhiiraa dhalaadhaan wareegamaa turan. Uummanni kun kan yoo ergannullee magaalatti deemanii loojistikii waan hundanuu fidan isaan. Boodawee taate wanni dargii kun tooftaa hamtuu baasee magaalaa nama dhufe wana baadiyyaa irraa dhufe hunda ni fattasha. Hogguu isaan bahu kan wardiyaa achitti karaa keellarra godhanii nama hundaa maaliin deemtu waan hattaa yoo saamuna lamaan deeme saamuna irraa fudhatu. Waan hunda akkasi. Nuti amma waan akka daftaraa, qalamaa, waan saabunaa haa ta'u waan garagaraa kan uummanni akkasitti isaaniin nu fida. Akkam godhase tokko walirra hiran booda baranii uummanni kun waan lubbuu ifiitiin qabeenyaan qooda qabsoo kennin hin jiru. Ka wareegamaas gandi namni irraa wareegamu xiqqaadha. Amma kanaaf kayyuu warri dura wareegamee jira. Namoonni jajjaboon qabsoo duratti jalqaba irratti wareegaman ni jiran. Kuni amma kan dargiin ajjeefte jira. Warra dargii ta'e amma 1976 obboleessa keenya guddaa akka faamilii kiyyatti maatii guddaa warra keenya hundaatiis karaa rabbiillee karaa namallee ilaanii isaanii ture naannoo eelaa tana isaan kana dabballeen dargii gayyaatee akka malee ajjeefte. Maaliif namni kun nama abbaa lafaatiin lafa qabu takkaa qalaada waan jedhamus hin qabu. Walli rabbi qofa uummataaf kadhata. Uummanni hedduu jaalatu. Rakkoo uummata naannoo sanii isatti dhufan. Ni itti himatan karaa rabbiitii karaa biraatiinis. Amma isa maal godhan dabbaleen dhuftee naannoo amma gaa'etti dhalli kun eelaa eegamaa magaalaa burqaa sawaa dhufanii achi guyyaan magaalaa beekta bakka sana magaalaan ni beektanii bakka garii guyyaa hundaa miti. Magaalaan garii guyyaa isiniinaa yookaan jechuun wiixata kiixata akkasii jirti. Amma magaalaan naannoo sanii maal turte dilbatatti qabu sanbata sabtii ture jecha. Dhufanii namni kun guutee jedhanii oguu sheeyini dhufe gaa sayyinni sayitaakif jennaan baritti kaan namni kun nu eebbisaadha. Namoonni kadhiiraa kadhalaa hundi itti yaa'an. Amma jarri tun bakka takkaa jira tulluun takka bakka magaalaa tana keessa ol baatee qobu jirti ajaa'ibatti hedduun takka. Asirra turanii osoo isaan achirra jedhanii roobni roobe jedhan. Roobni roobnaan kan manneen magaalaa kanatti gabbu'an. Manneen babal'aa laallatanii namuu manneen seenee roobni xiqqoo dabballeen ni dhufte. Dhufeen sheekame yaa magabbaa janiini. Hayyee janii achiin deemanii bakka mana uummanni keessa jiru kanaa miti. Dirree magaalaa amma waa gurgurataa oolte keessa dhaqanii hai sayyida sheekha reefu achii ol bahaa jenne maaliif dhuftanii jennaan baariyyeen roobni roobnaan inni hundi eeti buune malee isaan silaa jaalala qawwee akka qabatee dabbalee laaqoo jedhaniin hin beeku. Laaqoon kun karaa shawaati. Kun kan ijoollee Harargee bira jira tokko kana qawwee kana qabateeti
Sayyidni as dhaabbata as jedhsila. Akkama qabatee maaliif gabbuu tan jennaan roobnaan hanqa roobni duraa caamuu jennee gabbuu hoguu isaan jedhan dikkuma itti godhee jira. Amma manni hoguu gari qawwee dibii dhaganii xoorsanii ba'an nuti. Yaa Rabbi maal godhan namni kun mootummaa abeeyta haa ta'u dargiin bakka guddaan fixii mire uummanni haaree fi isaan irra ni deebi'e xiqqaa guddaanii. Amma akkas isaa akkasii ajjeesanii taaka kan biraati. Amma itti aaduun seehaa amma san gabara dhumaa taatu beekan imma kunyaa gaara mul'ata. Namoota jabootu eenyu Haaji Bushiraa Anniyyaa jahaa. Haaji Bushiraa Anniyyaa jechuun damiina Anniyya torbaa jechaadha. Damiinni kun akka naannoo birarraa adda. Haaji Bushiraa Anniyyaa damiina Anniyya torbaati. Anniyya torba gosti Anniyyaa torba. Torban kun damiina torba kan biraa qabdi. Ammallee gosti tun torban gariin gosa 6, gariin gosa 5, gariin gosa 12, gariin gosa 3. Damiinan adda addaa qabdi ammas. Kan hundarratti isaa hammata. Maqaan kun gaafa bahe gaafa dur warri Arabaa osoo miilikin dhufin dura amma 8. Turkii faas ma jangaa. Dhufanii hargee tana bulchaa turan gaafasii. Nama fidadhaa jedhanii gosa hundaa'uu nama fidachiisanii namni fidachiisanii maal jedhanii damiina jedhanii afaan Arabaati. Damiina jechuun wabii jechuun afaan Oromootti. Damiina wabii fidadhaa jedhamanii nama kana gosti hundinuu kennattee damiina nama harargee keessaa achirraa ka'e. Gaafa Minilikii miidhagsa dura. Amma gaa Haaji Bushaaraan abbaa lafaatii miti jechuun warra abbaa gaafatamaa lafaatii si miti namni kaadachi yoo qabaate ooyiruu waan nama qaba garuu sanii miti inni gaafatama gosaati. Gaafatama gosaa kana yoo namni wal ajjeeses ka gaafatama qabu waliigala tokko isa. Kani wal diddaa garagalallee ta'ee kun isaani. Amma nama akkasiiti gaadamiinna kun amma Haaji Bushiraan nama gostiitu mataa gosa tanaati jechaadha. Mataa gosa hundaati uummanni keenya kan jaalatu nama takkaa uummata irratti hamtuun dalagini haalaan hanqa irrattuu nama akkasii jecha tokko isa maal godhan seeti amma gaafa jaarraa faan dura gaara seenan san naannoo baddannoo fi gana miijidduu kanatti warri jaarraan faan nama gana mirraa gara magaalaa baddannoo liyaa ugatan. Namoonni gatan kun Oromoo irra guddaan. Maaliif? Gaafa sanii hin beekan namni addaan tolchee Oromoo kiristaana malee Oromoo hin beekan. 2-9 oliyaa gatan. Eenyufaa ture warri maal magaalaa kana miituuni warra qananiifaadha. Warra qananii gaafa dur 60 keessa soomaliin tuntuu qawwee dhombir jaan ol itti karaasan ol dhuftee karaa biyyatee Anniyyaa keessaan ol dhuftee weerara magaalaa burqa irra godhan. Gaafa san asirraqaa jedhanii asirraqaan bakka sanii magaalaan gaafas yeroo haaraa beekta nama sani magaashaa qananii jedhanii nama isa fa'a. Magaashaa qananii jedhanii warra qananiiti jabaadha. Warri qananii guddaadha ani beeka. Amma saniifi warri amma gaachii jiru kun warra akkasiiti. Warri maqaan fa'aa qabanii gaggatanii amaarriis kilma jira keessa san irraa kan ka'e warri dargii naannoo san bulchu Haaji qabanii Haaji Bushiraa Anniyyaa qabanii hila darban. Achi geessanii maal godhan seetamma makiinaa guddaa horsiisanii furdinaa fi dheerinni isaa ajaa'iba as qabata qaba. Takkaan akkas dheeraa fi furdaan illee garree gaaf tokko gaafni darasummaa qaraan dirree dhawaa tana dhufe warri dirree dhawaa kun akkasii jala bahee biyya maal jee ilaala hundi fi olitti hanqa abbaan hanqa fedhe dheeraallee nama akkasiiti. Nama akkas guddaa san makiinarraa darbanii lafatti ilaala qabanii nama achi akkasitti yoo heedu jechaadha. Kana Sayyid jedhee jedhama. Sayyid kun yoo abbee itti beeku ishee obsaa qocalee tokko beekti. Obboleeyyanii ishee obsaa qocalee gaamseensa dhaabaa ture hammatushollee ture. Amma Sayyid illikkoo jedhaniidha. Sayyid siyaasa jedhanii intala Haaji Bushiraa qaba. Aaree
ما لك أنا قلت أجيبت سيرنا أكنا من المنا ما أجيبتني سيرنا تقول أجيبتني نما أكنا أكنا أجيب في بيني ثم أنا أجيبتني جا هذه دوبة أنا بدوبة تاجني تو إساس إني قال هيد دون ما لقيتي في جالة بودا أمنا نوتاتي أبان سلين نمربي إن الليل إساس أبانيتو لا قلنا أجيت في دان تو كوافي شيء من نورو جنين شيء من نورو الليل أشير رافقوميتي يجون بدنو ما قدي أما شيء من نورو ورهدراتي nama rabbiiti wam rabbi halatu malee nama dachii qabu warama nama gabroonfatuu miti maal godhan kaamma isaas dhaqaniitu fuudhanii ajjeesanii jecha warri rakkanaa ugaa haa ajjeesan hedduudha amma jechuun namni horii warri dargiin saba qabsoo kanatti amma gaagatan kana saniif warreen kun kan lolaa qabsoo irra du'e irraa dhiisee hin beeksitu sanii waan amma as keessa galchuu dandeenyu miti warreen jajjaboon dhageettii qaban ka ummanni jaalatu ka ummataaf tolaa turan ka rakkoo ummataa hundaa furaa turani warreen kana gaa isaan amma warri dargiidhaa sun ajjeefte jarri gaama kana maqaa kanaa siimi gaa hedduu warri ka biraa biti naannoo sanii kan hin beekon qalma amma ka eegasii ajjeefte hatta obboleen kan iyyalleen ka eegasii ajjeefte jira amma eegas sayid haakim jenaan keenya obboleessa keenya kan dura ajjeeftan sayid haakim janiin sayid haakim guddaa warra keenyaati nama rabbiiti وليما يموتانا أبابو أخاك وأبابو راهي الآلات وفهم ملي أكناني مكو قالوا يجا سير ملي في وجهة سلفا خافتي جومتي أكسما من قدو سيدبر فتي الماء بودا قد سجاني إسانيس أقمان تياني لم نمدي قال بي خبر وأني وفامي أني توربا على كل ألام أنه ليسدي إتو كلن كم بين نجو أرسل لي أنقوتو nama akkasiiti kanaaf isa ajjees isa isaanitti anuu jira asaldiin jedhanii asaldiin abbaa jundaa nama jabaadha dura isa qabsootan hedduu bira dhaabbataa turelleedha isaas achi booda 85 keessa naannoo gaama biyya keessa sossoona beeyta naannoo gabiiba jedhan qubatanii ilma isaa tokko ajjeefte warri dargii ajjeefte amma asii khayjaniini manitti bahee godaansisee gara laga raabis gama anniyaa gaara mul'ataatti achi bahanii achi jiranii amma du'aa'ii godhanii halka quraana godhanii mucaa kana gurbaa kanaaf du'aa'ii godhanii fixanii ganama warri sakattaan dargii baatee jirti kayyanii kaasa nama dhaga'u waa sodaatu amma obboleessa keenya kun asaddiin jedhe nama du malee yoo waa takkarrallee qabdellee hagaggabu nama waan kana yoo inti aaree waan sanii hojii illee irraa qabnaan oggusuu gaggaba nama akkasiiti diimaa araba fakkaata dheeraa diimaa waan diimaa adiidha amma achi oofanii kadhatanii yaa sheekenya siita keenya hodhanii gandarraa achi oofanii daggala keessa damdi fayyaan qabu garuu ciisee warri dargii dhufteetu miira dhiyaatee dhuftee guurta kun yoo agarkane nama asiituun fakkaatu waan hundaanuu akkama lafumatti dhabanii bira dabran amma ilma isaanii jeesan isanii jeesan kabira akkas gaa saniif amma bakka silaa obboleen keenya gurguddoo keessaa tokko isa ammas warri isa ajjeesan qabeenya isaa horii hedduu qaban kumaa ol fudhattee jecha warri dargiidha qabeenya isaa akka jirtuun fudhattee yaa loo ree gaala fudhattee jecha wal ganda hiyyoomsite warri dargii kun takkasiiti gaa'ii warreen kun akkasiin jiranii taan gaata biratti dabraa gaaree kun himeeffitu. Ayyee sheeka barakaa argadha warra cubbuun dargiin ajjeestellee rabbi rahmataa godhuu fi egaa wanni san fakkaataa naannoo hedduutti mul'ataa turani wannummaanuu gabrummaa jedhamee qabsootti illee umrii keessanitti fixxanuu tokko sana faati. Mee amma immoo gama dirree hogguu turtan bara chaartaraa duras san boodas nama leenjisuun hin ture. Akkamiin kaadhimtan ijoollee haayidaallee hamma tokko kadhaabaan turanii naannoo biraa jajjabee isin warri bahaa fi kibba bahaa turtan. Akkamiin argattan ijoollee kana warra kaanis miseensa uummata keessaa akkamiin kaadhimamtan gara waraanaatti?
egaa ijoollee jechuun ijoollee fi wanni waa lama tokko waraana ijoollee gurguddoodha. Warri jajjabee jedhamu suni warra kumaandoota akkaan hin beekutti jajjabiin kumaandoo kophu leenjisan. Waraanni ammaas waraana gartee sadarkaa duraati. Habaratuu jira. Saniif ijoolleen jirti. Ijoolleen haayidaa jennuu jirti. Haayidaan tun ijoollee darmii jechaadha. Darmii maal jennaani humna darmii jechuun dardara xiqqaadha. Darmiin amata 8 sagalirraa hanga 15 16ti. Darmiin afaan keenya Oromoo naannoo sanitti bakka gurguddaa dardaraan geenye. Suni ammoo haayidaa jennee ni gabaabsinee. Haan humna jechaadha gaa'ii. Yaan yayyii jechaadha. Darmii jechuudha. Akkas ture. Kanaa jira. Gadhi haafaatti qeerransoo faa jedhan. Waraana humna akkamiin leenjisanii humna kana ni qaadhimanii dhugaa. Wanni yeroo hedduu waraana akka duubatti nu hambisee tureehu humna kana filatuudha. Nama miseensite waraana tokko. Ulaagaa isaa filatu namoota akkami. Namoonni kun warra basaasuu dhufe kijibaaf deemamu. Nama wayii wali aaree saniif dhufamu maaliif ma qoratan? Warra qoratu jira. Nama kana waraanaan ta'uu dhufe guujee hayyee janiin fudhatan. Kaan bufaa kaanii ture yookaan nama bira kaaniitu nama bira tura. Yeroo dheeraa ture yookaan kijibaan deemu taate deemee galafaa jedhan. Inni galaa kan jedhanii nama kana akkasitti ilaalan kan namoonni kun akkamitti bifa biraatu jira. Naannoo bobbaanu keessatti uummata jaarmee qaba uummanni. Naannoon ijaarre tana keessa fitaani adda. Naannoo tana keessa dargaggoo naannoo tanaa yoo fudhannees warra kana dura fudhanne. Naannoo fiinuti keessa bobbaanu kan uummanni ijaaramee jiru. Tana keessa warra naannoo tana keessa jiru laallee achumatti qaaqaadhimanii waan dirqama garaagaraa itti kennanii osoo uummata keessaan baane laalanii eegis booda qaadhimanii kotta isin waraana taatanii kotta jedhanii yaamanii akkasii waraana taa'aa jecha akkasiitu. Ayyee sheeka barakaa argadha. Amma mee waan gara bara chaartaraa sanaatti isin deebisaa. Yeroo baay'ee himannaan waltajjii ummatuma garaagaraa biratti hawaasa Oromoo keessa akkan himamu kaambiin nu galchanii kaambiin nu naqanii jedhan. Naannoo asin turtan sana keessatti waraanni chaartaraan bahu dura waliigalteedhaan kaampii seenee jira. Kaampii hagamtu ture? Gaarii. Egaa isaan dhufeetu jechaan baragalchu beekamaa waraanni guddaan gara bahaa kana jira. Waraanni hagalu jeeleen coolataa dhufee osoo waraana kaampiin galiin isaa fi Abdul Fattah Yusuf Kaama Abdul Fattah kun illee achuma jira. Abdul Fattah Yusuf Diimaa sanarra mala isaa fi leencoon dhufe. Kun ammoo Muusaa Uttoo jedhanii amma asuma jedhanillee warreen gaafatamaa makiinaa karaa dhiyaa kana ture. Dhaabaa gaafa duraa sana Muusaa. Isaan sadeeniin dhufee nuti naannoo Harawaacaa jirra Konyaa Oborraa keessaa naannoo magaalaa Harawaacaaf turre. Achitti leencoon dhufee walgayitii godhanne galaa saleen kuseessa jira deebee biyya alaarraa dhaqee deebee gad eellaa'ee ture jechaadha bakka kobu wanni gartee kararra ta'in keenyee achuma kaan ture achii gaa dhufe koottaa jedhanii yaamanii anillee naannoo saniin ture karaan duraan baasaa ture Harawaaca dhaynee walgayitii teenyee godhannee maal jedhamee seete amma waan jarra kanaa waliigaluu dadhabnee kan jiruun hayyee jarri yookaan hiikachiisuu yookaan isaan sagantaan isaanii dhaaba dhiibanii keessaa baasuudha mootummaa keessaa kan jiruun jennaan laallee lolli yeroo hedduu tahee amma maal jenne kaambitti hagalchuu kan jedhamu akkasitti eenyufaa warra imbaasii eenyu Ameerikaadhaa Kanadaa takka bira warreen kana fa'aa akkas ta'uu jennee tuntooftaa Tigireetti kan beeynaame kaambitti waraanni galuu qabaa waraana kan mootummaa ka ta'uu qabu kame qabaa Tigireetti jedhanii kana jaanii hayyeehi
Ani asii of eegaa kanaaf nuti amma akkas jennee fudhannee maal wanni biraa tokko hin jirtu. Dhaaf halmallee hedduu deemtee turte. Hayyee kan jaaniin akkasitti keessatti kaampii galuu qabaadha. Akkasi kaampii gale. Kaampii eessa turte? Takka jiddu galeessa. Jiddu galeessatti akkuma isin jetti Harargee jiddu galeessaa naannoo Konyaa Obarraati. Harargee hundaafis jiddu galeessa. Harargee dhiyaatiifis taphaatis. Takka asi kaampiin takka Harargeedhaa naannoo Jaarsooti. Kaampiin takka achi gitti. Takka Harargeedhaa naannoo Galamsoo. Yookaas Konyaa Habroodhaa jedhama. Konyaan Habroo magaalaa Galamsootti magaalaan guddittiin magaalaa Galamsoorraa gara Machaaratti achi kaampii godhanii akka achi galuudha. Bakka sadeen ta'e waraanni guddaan gaasii galee kutaa waraanaa meeqa akka achi galu godhamee kana keessa yoo waraanni akka galu waan wal mari'atame waraanni hundi kaampiitti hin galini kambee gaaratti hafu kan jiru hambifamee ture. Warri gaaf galche Tigree Eritiriyaa fa'aa dhufaa bara. Asitti gaa warri kun kaampiitti galchanii warra garii qabara qawwee irraa hiikaa jedhanii warra qawwee irraa hiikan sanii sangaa tokko gaa ni garsiisanii warra biraatti qawwuma lallaaftuu wahii garsiisanii kun qawwuma ofii qabatee jiraata. Ati amma gaa akkasii galchanii namni gaa aarisaa waraana fi ajjeesee jira gabaabduutti amma waraanni ijoolleen hidhalloo qaban kachi jiru nama fi ajjeesee jira tokko lamaame. Kaani uummanni akkasumatti xiqqaa guddaa keenyaan aarree hedduu aaraa turanii sun sanii jechaadha. Kanaaf wanni sun gaa bakka hundaas akkasumatti ture karaa Baalellee karaa Dhihallee beekamani karaa Jimmallee bakka kaampiin turte nuun himani. Akkas ture gaa namni jaalatee fudhatee jiru waan sana. Hayyee. Deebistan lakkee akka gaarii naa deebistan sheeka barakaa argadhaa. Waan sanumarratti chaartaraa gaafa bayamu sana yoo dhageessanii jiraattanii fi leencoon ammas deebi'ee warra embaasii faranjoota qabatee helikoophteraan galaasaa barbaada dhufee ture jedhan deebi'aa lolatti hin seenina waan san dhageessanis hin gaafasi. Qubaan qabaami. Achaan achumaan jira qubaan qabee amma eega gabbaane booda waraanni faca'ee reefu siimee almu gaafa san anilleen warra gaafa godaa san duruun goda san seenee bahee se'an beekon amma maal godhan seete leencoon faan erganii Telegiraama jira kana wal qunnamanii booketti akka walitti dhufan. Waan kanarratti haasa'u kan jiruun bookeen tun amma maappii haasa'u jettee laaltee ni garta. Bookeen Harargeeti. Harargee dhiyaati. Bookee bakka dirree xayyaarri xuphatus tolchanii achi wal ga'anii yaalaa isaanis akkasitti waraana isaa fudhatee dhaqee waliin haasa'anii waliin hin galle gaa. Egaa isaan warri yaaniif diinuu jala si bulchu gaafa duraatu kaampii galaa waraana dila kana isaan mirga kennanii fi warruma Tigireeti. Akkasuma barbaade warreen amma alaa kun humnaan jabaate. Saniif galaa isaanis achi booda biraa deebi'ee jecha akkasii kaasan achumaan jira gaafasa. Hayyee barakaa argadhaa sheekaa. Mee egaa waan hedduu nuun qooddatanii waan hedduu isinirraa baranne gara maayyii kana Moqaadishootti korri gaggeeffamee ture. Korri sun kora sabaati moo kora hatatamaatis? Yaari. Koruma sabaa ta'e kora hatatama sabaati. Gartee korri sabaa maaliif jaama? Akkam ta'e? Akka heerarra jirutti ni beekta gaa'e waggaa 4 yookaas bara 4. Bara 4 kana haala rakkoo qabsoo keessa jirurraa bara 4 wal ga'uu hin dandeenye akkaataa haalli hin jiru. Fakkeenyaaf korri duraa hajaamu 1976 Finfinneetti dho'isaan godhame.
eegas booda qabsoo gaara namuu baheme kora godhatuu hin dandeenye. Jira qabsaa'otaa isa kaniin sin jiru san malee. Kani kanaafi amma kalamadaa kan jedhamu kun jilli qabsaa'ollee godhamee beeke dhihatti godhame. Sunillee jila jedhama. Amma meeqa 1976 hanga 1990 fi torba torba saddeetitti bara addaan fagoodha. Kanaaf ammaan tana hin danda'amne jidduu sanatti rakkina jirurraa kan ka'e. Kanaaf Galaasaa Faallee ala turee dhufanii yaamanii hora sabaa jedhanii horri sabaa gaawaan ulaagaa godhamuu guutamuu qabu jira. Sullee haa ta'u guutamuu baatu bakka hundaan namni dhufee qooda irraa fudhatuu qabaame hin godhamne. Hayyee hora hatattamaa sabaatuma jedhama jechaadha amma. Saniif warreen dirree jiru godinaa bahaa kunis akka jiruun warri godinaa bahaa kun akkamte kan duraan Harargee jirullee gara kibbaa Baalee bahanii gara Baaleerraa Maagdashootti gabbaha. Warri kun karaa Booranaa kana jiran. Kanarraa ichaan gaa namni dhufee Andiras hin beekummaa karaa sanirraa kan biyya alaa dhufan dhugaadha. Bakka boonni biyya alaa dhufan Ameerika irraa dhufan, Awurooppaa irraa dhufan, Awustiraaliyaa moo akkas sanii akkasii jechaadha. Bakka boonni asii biyya alaa kanarraa akka gaariitti dhufan. Kan biyya keessaa dhufuu hin dandeenye haala san keessatti akka heeratti akkasi. Bakka boonni uummataa fi waan garaagaraa jaarmee yookaan garaagaraa kun murna garaagaraa silaa qooda irraa fudhatuu qabanii dhufuu hin dandeenye. Egaa sanumaatu warri hanga argame sani. Kanaaf hora hatattamaa hora sabaa immoo jedhama jechuudha. Hora hatattamaa jedhamee fi akkasii hatattamarra yaamame itti qophaa'amee yeroo dheeraaf akka horri kun godhamuu miti. Horri sabaa silaa yeroo dheeraaf qophaa'amee wanni hundi taatee godhamaame saniif hora hatattamaa jedhama. Hayyee sheekaa amma sirri deebi'een barakaa argadhaa isiniin ji'a. Yeroo baay'ee kan nama wal falmisiisaa turte achi booda kora sana gubbaatti gariin koratu buusee isatu ofiin gaafatee xalayaa barreessee nagahaa jedhee itti gaafatamummaa gadhiisee jedhanii gariin immoo lakkee inqilaabatu itti godhamee jedhanii akkasin hubattanii jalgalaasaan dura taa'ummaa irraa ka bu'e akkamiin? Gaarii fayyaade horarratti miti bari galaasaan ka bu'e. Horarratti namni hayyu dura filamalleen isuma Abdul Fattah amma Awustiraaliyaa jiru kun Shaanqoo jenne inni faalleen gaafa filamanii garuu gaafasii miti. Amma kun gaafa kun 998 jalqabaan se'a yookaan 97 dhumarra. Amma korri sun godhamee namuu deemee galee waraanni amma Maagdashoo jiru kanaa sagga tokko qopheessanii akka biyya deebi'u fa'aa godhaa turan. Saniif koreen jidduu heerarti xiqqaatu amata yookaan ji'a jaha yookaan amatatti wal geessi. Kanaaf walgeettii godhatanii koree jidduu walgeettii godhatee jira. Koreen jidduu walgeettii godhatan kanarratti gabaasaan ifiif busuu xalayaa dhiheeffatee sanirratti malee horaa sanirratti miti. Harratti maal jengaa duraan qeeqni garagaraa itti dhihaataa ture waan adda addaa ja'anii turanii fuunoo alamarra jalqabee if buuseeti nama godhadhaa jedhee xalayaa barreessee dhiheessee haa jengaa warri kaa duraanuu barbaadu jira. Warri duraanuu akka inni barbaadu hayyee jedhanii akkasitti buusan kaa inni immoo yeroo saniif gartee akkuma haala jiru kana xiqqoo illee taatu sirraa'uuf jedhan seehaa guutumatti waan sagalaqqisuu waan deemu seene wanni sun akka wayyooyituu fi hayyee jedhanii gaa akkasitti gaafa daawwiti filamee jechaadha sun akkasi. 1999 dhumarratti bara kun amma 1999 dhumarratti kun 19
sagaltamii fi saddeet gama jalqabaati kun qorri. Ayyee barakaa argadhamee waan takka xiqqoo yoo hamiillee taate deebisuu dhiisuu maltanii gaafa amma korri godhamus kan Moqdishoo sana warri gariin akka jedhanitti warri alarraa dhufe kun qabsaa'ota dirree turan sana gargar qoqqoodanii namuu adda oofuun tutturtee mul'atteetti amma irra jireessi namaa ka qabsoorra ture kara Moqaadishoo ka dhufe sun takka warra Harargee takka warruma Arsii Baaleeti. Jara kana qoqqooduun kora gubbaattis wal dura dhaabbachuun turtee jedhan. Hagam dhugaa wanni sun? Yookaan hubattanii isin argitanii? Waan sanis gaarii jechuun waan sanii deebisuu ni qabatanii hin deebisanii ni qaba. Garuu wanni warra alaa dhufee qoqqoodee sun kijiba dhugaa miti sun waan biraati garuu warra kun keessa uumate sun duraanuu jirti jechaadha. Osoonuma korri nuun godhamini rakkoon sun turte san dhiise keessi siyaasuun barbaadnu ni jirti. San diinni keessa seenee uume dhiisee fuudhe itti diinni tooftaa hedduun nama seenaa beekta. Tooftaa diinaa wallaalaa tokko amma qabsoo Oromoo tanaaf qabootatti hambisaa jiru. Saniif namni wal qoqqoodee ju'uuni achi dura ture malee suni achirra dire dubbii san gaafa jalqabnee oofnu. Asirratti qajeelanii waan hunda gabaasaa osoo jiranii himaa jiranii dubbiin warri dirree ture kun ija walitti babaasuu ture. Hoggusi mee isin warri dirree turtan kun haala isin jidduu jiru gabbaa fidadhaadhaati achi booda walitti deebinaa jedhaniiti guyyaa sadi guutuu gabbahanii itti oolan. Anillee markaa keessan turre haa ta'u. Sun saniif warri ala dhufe yoonuma itti hidhatuma taate malee duraanuu turtee kan jiru. Ayyee. Barakaa argadhaa sheegaa ani gaaffiilee qabu gara xumuraa dhiyaatu jira. Amma isinis erga biyya hambaa baatanii booda deebi'ee ammas dhaabni bakka lamatti qoodamuuf jiraata 2001. Galaasaanis gartuu ofii fudhatee Daawudis gartuu biraatiin hafu. Waan sana hogguu dhageessan akkame maaltu isinit dhagahame? Tattaaffiin gootan ni jira isinis taate jaallan biraa waan sana hambisuuf. Biyya alatti egaa baheemo. 2001 Galaasaan gartuu tokko fudhatee adda bahee Asmaraatti wal dhabanii qacaa fi shanee jedhanii wal qoqqoodan sana akkamis simattan isin egaa keessaa Galaasaa waliin ganna dheeraa dirree waliin turtanii wanni kun uumamu dhalatuun saa'u marraa lammaffaaf dhaabni bakka lama qoodamuun akkam ture isin biratti akkamiin ilaaltanii? Jechuun amma qoodamni sun beektaa hangaaf duraan Naayiroobiin jira gaafa sana. Gaafamma wallahi dura Galaasaan faalleen mormii fi kana akkasii jeeni kaasaa turanii namni addaan bahu sani achuma turre. Sun achitti waan godhuu dandeeyyuu hin jiru. Haa ta'u ala baanee eegala baanee akkasuma addaan bahisaa isaan itti fufanii Asmaraa eega dhaqanii quba qabda. Kanaaf wanni biraa tokko nuti hin jiru maal godhuu dandeenya as turre. Asii eeguu san duraanuu mataa wanti garaagaraa nu baqaysitee ittuma dhiisuudha. Asitti sonne akkasii saalaatuma turtee waan godhuu dandeenyu hin turre jechaaf hin jaarsanii gara kiyya. Ayyee. Wanni inni dhagahu gadduu qofa gadduudha. Waan itti gammadu hin jirtu. Dhugaa. Ayyee gaaffiin tamaayyillee kanarraa waa wayyaa qabduu miti jaallan keessan hogganoonni keessan. Akka Leencoo Lataa Diimaa Nogoon deebi'anii mootummaa Itoophiyaa ta'anii as hogguu uummatatti as afoo deebi'anii dubbatan kana arguun akka nama ganna dheertuu kana hunda qabsoo irratti umrii keessan fixxanitti hogguu laaltan maal fa'aa isinit dhaga'ama jechuuf hin jiru. Wallaahi waan hamtu jechuun amma
kitaabni waan jiru nama soddoma soomana gaafaan soomanee marre furii foon harame harkarro marre furii faajaan warma akka sitti ilaala malee akka biraatti itti ilaalu hin jiru maaliif waan laffaanii hoggara keenya turanii isaanii nu hogganaa ture deebisanii qabsuma tanaa hoggananii nuti kanaaf hin baane gaafa deemnu Oromoo fottoksu hin baane kan jiru fa'aa dhageenya fedha maraqaa takka waa boofaa balaleeffatanii Arabinaati yaa hinaaffaa kuni eega gaafa kaan leencoo lataa biyya alaa tanaa ibsaa guutama fa'aa gaafa hidhan deebi'ee isa itti aanummaa sanirra leedha yeroodhaaf illee taatu buusan dubbii hammaattee gara isaaniitti tagarru achi booda gaa waa biraatti uumuuf yana jalqabu oofuu jalqabanii sanii gaa sanii fi tuni qabsoon yoo akka hanga tokko dhiiroo akkamittuu fiixa baatee yoo namni tokko itti deemee dadhabee yoo irra du'u taatu malee if duuba deebi'ee gaafa qabsoo san balaleeffatu taate ani beeku addunyaa irratti amma maa oseetee ongitti waa kitaaba isaa tokkorratti hima warri garii hin jaabayita qabsoon guyyuma tokko lama taati se'anii xuranii dhufanii immoo makamanii gaafa qabsoo buusan eeganaa hoo hoo dhiisurraa jedhiitti utaalanii deemanii galanii amma kanaaf qabsoon guyyaa tokko lamatti taatu hadhaa hedduu qabdi haa ta'u saniif amma warri akkasitti kana godhan amma isaan hedduu nu gaddisiisa namni hunda hedduu gaddi Oromoo maraahu akkasiiti Oromummaan martuun immoo hedduu ajaa'ibaa jirti bilisummaan uummata Oromollee waan hafaatii miti kuni ani beeku akkaan waan hin jiruun beeku jarri akkas ta'uun isaanii ani beeku sababaan isaan san gootee waan beekuuf hin jira akkanaatti hundaafuu firraa dhiisummoo akka filanaa ta'ani. Ayyee naaf gala sheeka barakaa argadha. Egaa waa lama takka na haftee na biraa takka egaa waan kana ganna dheeraatti turuu keessan jaallan hedduu qabsoo kana keessa dhabdanii ummata hedduutti wareegamee obboleeyyan keessan ilmaan isaanii osoo hin dhafin itti wareegamanii rabbi isin jiraachisee hadha geessanii qabsoo kanaaf deemsa qabsoo kana hunda hogguu laaltan takka wanni isin itti sheenoftan takka maaltu jira ka biraa immoo wanti isin itti sabbartan maalinni. Gaarii waan gaaffii gaarii jechuun ani waan itti amma sheenu hin jirtu maaliif qabsoo bilisummaa Oromootiif hin bahee gaafa dura bahuu namni na sobee na dammaysee na baafne ifiin hubadhee bahe qabsoo Oromoo san jalqabnee ilillii jalqabarraa kaafnee oofnee sadarkaa sanaan geenye qabsoon Oromoo gaafa san ilmi namaatu waan qabsoon Oromoo taate Oromoo hin beekani haala santa keessa dabartee qabsoon as ga'uutti waan itti gammannu waan itti sheenuus hin qabne maaliif bilisummaan akkanuma maaliif addunyaa hunda akkana keessa dabre irra guddaan guyyaa tokkoof lamatti hin dhuftu rakkoon akkanaa mudatu ni jira kanaaf ani waa takkallee qabsoo ajaa'ibatti uummata Oromoo karafu kaaflee qabsoon naannoo Oromiyaa hunda galgeessee uummanni Oromoo waan bilisummaa hubatee jira akka gaariitti gaachaan guututti hubatuu baatus qabsoo tana namuu gaafa durati kaanu karaa bahaasan qofa maal jangara baa holatti aboo osoo karaa yaanuu yoo hoggantu ati maali jennaan hubat malee namoota ati maali guu jenneen beekta wanni isaan himata waan ajaa'ibaati kun an islaama jaa kun an gosa himata haya ati maali akkasii milakkiina haya islaamni hedduudha amma islaama yoo addunyaa tarra biyya hedduu jira biyya arabaa jirti biyya arabaatu biyya 22 faa biyya Soomalii jira Soomaliin sabni Soomaliidha maqaa islaamummaa qabanii isaan amantiidha biyya garagaraa tan hunda himne kanaaf akkasii akkana jennee bira dabarra osoo jennu sadarkaa sana dabartee uummanni hubatee sadarkaa ta'an maarree bilisummaan tun maali seenaa Oromoollee akkamii baratan jechaadha booda godina kaanitti dabarree akkasitti sadarkaa duraan gad jirtu sanirraa
Kaattee Oromoon of hubattee ati maali Oromoo? Hin beekan jecha dhugatti Oromummaa himatu dura. Akkuma si jedhu yoo baala dheeyitees akkasuma. Ani Islaama. Oo gaafa duraa saffaa maal jedhan aboo dhafaa jedhan. Aboon maali boo? Saffarratti mataa wal baqaysaa turre. Kanaaf uummanni keenya sirra bahee maqaa Oromummaa ifii beekee bilisummaa ifillee hubatee bilisummaaf hawwuun waan guddaadha. Kanatti waan itti boonnu malee kanatti awwaniin fi tuffadhee yookaan itti sheenamu hin jiru jechaadha. Akkuma dhufti qabsoo hundinuu bilisummaan. Ayyee barakaa argadhaa sheekaa hedduu galatoomaa. Egaa yaani gaaffii kiyya fixe ammoo san dura qabsoon ammallee bakka hin geenye karaa garaagaraan bifa hedduutiin ammallee ilmaan Oromiyaa qabsoo gaggeessuu jirani. Kanaafuu uummataafis dhalootaafis qabsaa'otaafis waan dhaammattanii yoo jiraatte kunoo hiree isinii kenna. Yaada eegalatoomii. Gaarii jechuun amma qabsoo bilisummaa Oromootiin eegalte har'a eegalte amata 50 meeqa? Gaafni dura anuu gaafa 73 fi dura bahe. Marraa meeqa deemeetiin deebi'ee booda kuti. Abalolleen dhoysaadhaan ijaan gaafni dura qabsoo elma fa'aa eegalannu gaafas. Isaan sun wareegamanii kutanii. Nam tokko hamma irraa hafee jira. Kabiraallee gaafa uummataa biyya keessaa fuun dhabu. Haa ta'u amma dhugaasaa as jira. Warra gaafas elma fa'aa wajjin lole. Achirraa kaatee isaan jidduutti dhumanii jennaan qabsoon xiqqoo harbaafattee jaarraan faana hidhaa bahanii dhufanii. Qabsoon hin dhaabbattu. Bilisummaa Oromoo tana namni itti amanne hin jiru yoo diina taate malee. Bitamaa taatu malee. Hadhaa qabsoo jira ala. Hadhaa qabsoo tana beekuu qaban. Hadhaan qabsoo akkanumatti guyyaa tokkotti bilisummaan taate wanni jedhamu hin jiru. Hadhaa meeqa qabdi? Hadhaa meeqa qabdi yoo jenne? An amma fakkeenyaaf ka'ee deemu sani butiyyaan ka'ee deemee barbaadaa ture baalee bahee deemaa ture. Lafa mal dheertuu deemuu dandeessa. Lafa dheertuu deemu. Haa lafa dheertuu yookaan guyyaa yookaan halkan eega qabsoo gaafa bira hidhanne. Guyyaa taatus lafa dheertuu fa'aa deemanii dadhabanii dheebotanii beela. Halkan deemuu jira guyyaa deemuu hin dandeenye. Halkan deeman. Halkan kana kan mugaatiin hirriibisi jiru. Namni ka'ee waan guyyaa deemuu hin taaneef halkan kana lafa akkasii keessa biruu qabla jedhanii deeman jecha. Dadhabanii muganii rafan fa'a. Nama hedduu akkasii beeyna gammaan beeyna. Kanaaf lafa diinni jiru jira. Lafa diinni hin jirre wayya. Lafa diinni jiru keessatti halkan malee guyyaa soso'uun hin danda'amu. Sanaaf namni ammaan ta'e qabsoon hadhaa yoo jenne kan hunda beekuu qaba. Ni beeloyta, ni dheebottaa, hirriiba dhabdaa, ni dadhabdaa. Akkas namni waan nyaatu dhabeefaa kun waan biraa nyaata. Amma kun 91 booda maal nyaata? Qocaa fa'aa nyaate waraanni karaa baaleetti qocaa namni hedduu nyaata ni jiran kun warri gaafas qocaa nyaate ammallee waan nyaatan dhabanii diinni maal godhee diinni kaatti gidee kun taphaa miti bakka hunda sagattaa gallakkisee akka uummata keessaa waan arganne dur uummataa deebee waan nu bita midhaan fa'aa deemnee shambadanna hin danda'amu. Warra wanni uummata irraa argannu jirtu uummata dhukkee itti kaasaa ni gataa uummatatti bahuu hin danda'amu. Maal ta'eef akka waan kun hin finne qocaa kanaa jira. Qocaan kun simmi duraas fiigeen bahuu miree qocuma kana ajjeesanii foon isaa bireedaa janga'anii nyaanne nyaata jecha. Killee qaba killee gurguddoo sana dhala. Rasaasa yoo dhoyite diiniin lagaasiin dhufaa beeyta. Akkasan hin taane akkasiisan fa'aa nyaataa turan muka nyaataa turre. Amma nuti gaafa dura soomalee illee ol deebinu 1975 gama dhumaa kan jiru Hussein Buyee wajjin baane abbaa waraana gursiisa. Waan galaa guddaan qabu sinkii haga tokko kennan hanguma matootiin eegan qofa guyyaa tokko lama ruuza akka ta'e
وبالجيزين فجأة أتشبوت هو مخنيا تاقل اللي فكين جاب ما مولين تجانو سمال سي قبس أقلنا من ديرا خجاني في أقوم ديدا تنبا نياتا يا خرا ورانكم أكا هيران ديما متي ولي هنا كانت مولين كيس كرام تي آن خيزا تنا كميت راغورني نياني دبر كسمت هانغا إيسا كون دوغوني دفنوت غافا كاتو غويا ميكا ديم كورا سديت ولد أمني ديم نيجا هوغو غويا بقول نمالي غافا ولو خنا هو guyyaa 25 hanga goonii ganda Hussein Buneefatti guyyaa 25 muka nyaata. Egaa achi dhufee rakkoorra baane maalitti baane? Tiinii jedhanii jirti wanti tokko shookaa jedhaniini. Tiinii jedhamtuun qoree qabdii isii harkannaan isii gaa nyaata harkanne. Achi booda uummata keenyatti baanee jecha. Saniif rakkoon akkasii fa'aan nama mudata. Saniif jedhee if duuba deebi'ee yookaan garagaluu miti. Kanaaf warra koo qabsoo nama mudatu beekuu qabanii kophee malee deemtaa uffata malee taataa kophee malee amma wanni an beeku toora baatii lamaa kana miilli kun bilbilee kaafan deemee beeku gaafa baruma baroon du'e san nuti naannoo kutaa arsiitiif hargee walitti dhufa keessi irra kopheen irraa dhumte kophee tana sakattaan beektaa diinaas gusuma jala qabdi hin harkanne jecha aboo miilaan jallaati miilli kun bilbilee baatii lama booda namnummaa ganda waa du'aayii godhata wadaajii godhata dhufnee an harkanii na kenna. Akkas fa'aa jira daara akkasii jira. Kanaaf haldhaan qabsoo taphaa miti wanneen juuban qabsoon hedduu hadhooyti rakkoon mudataa amma gaafa chaartarraa baane sani ijoollee yuunivarsiitiitii fi doktor Daggafaa fa'aatu nu dhufe. Weerra kun warra ala bahee beekuu miti. Diinni armaan kun bar diinni dhufee armaa jira. Kun asiin asis jira. Akkam tarree namni kun baaragee hiraaree jira. Garii asuma marsee fa'aa qaba. Kanaaf qabsoon tun ammallee rakkoo isiin qabdu hadhaa isiin qabdu beekuu qabna. Kanaaf hadhaa tana hunda quba qabaatanii qabsoo godhuudha. Kanaaf qabsoon laaftuutiin dhuftuu beekanii murannaan itti fufuu qabanii inji akka namni arraba addi bilisummaa Oromoo amatanii qabsoo godhe maal dalage akka warra abiyyuufan gaaf tokko isaa kana juun dhage habirallee ka juun dhage maarre rakkoo qabsoo tana tursiifte beeku kan jiru rakkoo qabsoon Oromoo qabdu maali rakkoo qabsoo Oromoo qabdu san beekuu qaba hangarra osoo san hin beeyne addi bilisummaa Oromoo dadhabduudha في تكلي ثاني دلنا بورا هو قالوا دلنا بورا قبصوا أمد دلها تور مال وهم أمد دلها تور سيسي هم بيكن جت ومت أما واني جونا سيرتي إفيمين ديما تور بيجي سومالي فزيدو خرا كمان ريف سنجتو ميك خرا بالي تنجها خرا خانين شن خرا هم ديما تور دوبا أكا على الرجال جالس أكا نوراف ديما تور ريتشا akkuma ishee waa harka jennee duuba kun hundi immoo saniif hin taane sanaaf obsuu qaban diina keenyaa jira diinni keenya ka jiru kuni wasan eessaaf eessee hamaan jira daangaa Soomalii guddittii fi Itoophiyaa jaantana jidduudha warri asirra qubatu kun Soomalii eessarraa kaasime Jabuutii moggaachaan turaa jalqabe hanga Keenyatti warra Soomalii qubata warri Soomalii kun diinni isaanuma bobbaasa. Minda damoosa illee fi isaan bobbaasa. Warra akkasii gartanii himaa. Faanallee gartanii himaa jaayicha. Saniif jarri kun akka keessa waa dabarfanu dhiisa. Nu eenyaan namni beekaa ajjeesan qabanii bira. Yoo walii jirullee ta'e namni nuti bobbaafe namni beekaa qaban. Waan qabee maal kun irraa guurratanii. Saniif karaa kana nutti dabruun dhiifne warra nutti ollaa kanaa jecha. Saniif qabsoon Oromoo maal dhabde? Gargaarsa alarraa harkata biyya ollaa daftee guddatan kuni ollaan kee waajjira sii banee waan barbaadu meeshaa sii kennee akkasitti humna harkattee deemte jecha keenya sanii qabu dho'isaadhaan malee takkaan dandeenya rakkoon guddoon sani tuuta ammoo uummanni Oromoo dammaqaa isaanii xiqqeenyaan ni jira guddaan ammoo yoo dhugaan gargaarsa karaa alaa kanarra harkannee meeshaa
wayyaa harkanneeseen osoo soomallee akkas ta'uu baattee gaafa duraasan waan qabduu sun kennitee karaa nu bantee yookaan warra birarraa waan argannu karaa keessa dabarfannu tu'ee jettee asii asin jirtu jecha rakkoo kanan beekan ifumarraa namni waan arge haasawaa qabsoon laaftuutti hin taane akkana qabsoo hadhaa qabsoon qabdu kana beekuu qabanii rakkoo qabsoollee beekuu qabanii rakkoo qabsoo bilisummaa Oromoo mudatte akkasiin warri jufaan ni jira akkami akka mi'a haa godhanii amma warri utaalee amma godhan ji'a jaatti isin bilisoomne sina ji'a utaalee bakka takka dhaquu dadhabee jira. Kanaaf qabsoon rakkoo guddaa siin qabdus beekuu qabanii akkasii miti san beekuu qabanii tokkummaan Oromoo akkam barbaachisaadha. Oromoo waliigaluun gaarii. Maaliif aboon akkamatti giree waliigalte kanatti yoo waliigalte gaarii. Oromoon ammallee hin hubanne. Tooftaa diinaan beekti. Tooftaan diinaa gosa hedduu amma kana himee fixu. Tooftaan diinaa nama wal lolchiisu uummata Oromoo wal lolchiisu basaasa isaan keessaa bitee sirra bobbaasu kana. Tigiroonni amma gaafatoo akkas taatee achirraa baqala irraa baasan jarri deemteetuma ifuma haqal jedhanii awwaalamanii deebi'an. Kaala jirullee asirraa galee akka jirraan eenyu sonfaani saadiqa afaanis illee yoon akkasi dammayxee waa tooftaa diini sitti dhufan lakki amaa jira. Odee bojjarri salmaa wallaggumaa yookaan singarra roonfata yookaan warra olii singarra yookaan gosa akkasii singarra roonfataa jira barita. Dhuga jedhanii utaalan jechaniin beekan tokko lamaa miti. Warra akkasii utaalu jira. Saniifi qabsoon Oromoo akkamba diinni meeshaa godhatee laalama duruu akkas taate abaloo akkasii godhaa miti. Saniin taatu kanaafi dhiifama sitti dheereessee tokkummaa Oromoodha dammaqanii tooftaa diinaa beekuun hedduu barbaachisaan jedhanii kanuma gaa'ii galatoomaa fayyaadan jedha gara kiyyaan immoo akkasuma fixadhe. Ayyee Sheek Xalaleessaa Qumbii hambaa qabsaa'otaa hangafa qabsaa'otaa waamichas ni godhe kabajdanii asirratti argamuun guyyaa baay'ee irra deddeebitanii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo akkuma duruu sin beekutti odoo waa tokko ofirra millatiin haqaan qulqullummaan waan beektan waan keessa dabarsitan dhalootaaf seenaa dabarsuu keessaniif irra deebi'een maqaa hordoftoota waltajjii kanaan barakaa argadhaa baga jiraattanii nu gammachiistanii fayyaa ta'aa isiniin jedha. Isin galatooma waan kana itti yaaddanii waan qabsoo keessatti dabarsine kana hunda narra qoratanii waraabdanii yookaan kitaaba jijjiiramuu taatu kitaaba jijjiirama gootanii dhaloota hegereef dabarsuu keessanii fi waan guddoo dalaydanii fayyaa ta'aa galatoomaa garaba warra bilisoomee rabbiin haa godhuun isin jaa horaa bulaa. Amiin barakaa argadhaa isinilleen nama akka keessan fakkaata hawaasa keenya keessa jiraatee sadarkaa uummanni Oromoo tureerraa sadarkaa hadda addunyaan guutuun beektu dhaqqabsiisuu keessaniif galata guddaa qabdanii silaa uummanni Oromoo ammallee goota ofii qabsaa'ota ofii warra isaaf ifaaja guddaa godhan gabbahee guddisee ol kaasee kabajuu bira ammallee hin geenye ammoo keessaa ammoo warri quba qabanii jiranii kanaaf maqaa isaaniitiin irra deebi'een barakaa argadhaa galatoomaa baga jiraattanii nu gammachiistan sheeka. Hayyeegaa hordoftoota keenyaa sagantaa dheertuu turtii Sheek Xalaleessaa waliin gochuun seenaa isaanirraa baranne ofiis dhaggeeffatanii warra dhagahuu maluufis daddabarsitanii dhalootaaf illee akka hambistan abdiin qaba. Turtii Sheek Xalaleessaa waliin goone kanarra raawwata yeroo biraa keessummaa biraa barbaadnee arganne hamma seenaa irraa baranutti Sheek Xalaleessaafan nagaa isinii dhaammannaa nagaan nu turaa baay'ee. Galatooma.